yeroo tu nama kuffisaa yeroo tu nama kaasaa jira jechuudha. Yeroo si kuffisuu hin danda'u yeroo si kaasuu gonkumaayyuu hin danda'u. Si'i of kuffisuu danda'us si'i of kaasuu danda'us jechuudha. Kanaafuyyuu ati sammuu kan kee akka makiinaa fireenii hin qabne gara argitetti yoo ergitetti ni jette inna eessa deemuu danda'a sammuu kan kee kuma takka waan argee dalaguu danda'a jechuudha. Ati faqqaddee fi jirta akka sammuu kan kee wanta fedhe ta'eetiin hin jedhu. Ashama arka funda kam nagaa jirtu fayyaa keessan nagaa kooti nageenya viidiyoo akkasiin birsiiraa ta'uu deeqaa beeshaa samaan chaanaalii kooti faarata subscribe share like gochuun dagatana san jedha viidiyoo dalaguu wada dhiiseetiin jedhe batee jira oomisha shi nyaa deebinee jira subscribe godha barri haarofti maal fideetiin dhufee jira ummata akka fideen dhufne barri haarofti namoota baay'ee akka waan hunda haaraa fidee dhufuu fi kan itti fakkaatu ni jiru jechuudha. Barri haarofti ummata akka si fiduu hin danda'u si'i sammuu kan keetii kan waan haaraa fiduu danda'u kan wanta maraa sirreessuu danda'u sammuu kan keetii jechuudha. Yeroo maraa siif haaraa boru bar siif haaraa si'i maaliif jennaan namoonni sa'aatii carraa ani haasa'u kana argachuu dadhaban baay'eetu jira jechuudha. Ani har'a jiraadhee boru jiraachuu danda'a jechuudha. Garuu namoonni baay'een carraa boru jiraachuu dhaban baay'eetu jira jechuudha. Sa'aatii kana keessatti ijaan arguu baattus jechuudha. Kanaafuyyuu ati hoo yeroo marti siif haaraa yeroo maraa kaayyoo kan kee galmaan gahuu ni dandeessa. Yeroo maraayyuu jechuudha. Barra osoo hin taane guyyaa martuu siif haaraa jechuudha. Aslaali akkuma barri bara gizeen nama kuffisa yeroo tu nama kuffisa yeroo tu nama kaasaa jira jechuudha. Yeroo si kuffisuu hin danda'u yeroo si kaasuu gonkumaayyuu hin danda'u. Si'i of kuffisuu danda'us si'i of kaasuu danda'us jechuudha. Kanaafuyyuu ati sammuu kan kee akka makiinaa fireenii hin qabne gara argitetti yoo ergitetti ni jette inna eessa deemuu danda'a sammuu kan kee kuma takka waan argee dalaguu danda'a jechuudha. Ati faqqaddee fi jirta akka sammuu kan kee wanta fedhe ta'eetiin hin jedhu. Kanaafuyyuu fireen itti godhi sammuu kan kee karoora itti baasee sammuu kan kee maal akka raawwachuu qabdu addaan beekii baasee sammuu kan keetiin jechuudha. Gaafa san guyyaa martuu siif haaraa gaafa san yeroo maraa gammachuu qabaatte jiraatte jechuudha. Yeroo martuu siif jechuudha. Kanaafuyyuu akka hin shawwadamne barri haarofti waan haaraa nuu fidee dhufuu hin danda'u. Nuyi kan waan haaraa fiduu danda'u sammuu keenya keessa jira jechuudha. Ati nama gammachiisuuf yeroo mara kan xaartu kan ta'u kataatu yeroo maraayyuu jechaan akkaataa uffannaa kan keetiitiin bakkee ooltu nama gammachiisuuf qofaaf yeroo kan waan mara simmeetiin kan kee marti yeroo namni jabaadhu ati bara hadha akkasii ati bara hadha sirraa bareedeetiin hin jira adnaaqooti namaa yeroo mara kan barbaadu kan ta'u kataatu nama gammachiisuuf qofa wanta mara kan raawwatu kan ta'u kataatu karaa tasaasa irra jirta. Deebii karaa kan kee irratti maaliif jennaani ilma namaa miliyeena osoo gooteef gammaduu hin danda'u. Miliyeena jechuudha. Waan guyyaa takka balleessite qofaaf xaabsi godha. Kanaafuyyuu ati waggoota meeqaaf gammachiisaa jiraattus gaafa tokko xaal. Kanaafuyyuu ati immoo ilma namaa gammachiisuuf hin xaarin jechuudha. Waan raawwattu irratti ati itti gammadi. Dalagaa kana yoo dalageet hin jedha namni maal naan jedha namni ittiin gammadu hin jedhin. Ati itti gammaddee jirtaante si baasaante dalagii akka yeroo marti siif haaraa ta'u jechuudha. Akkas. Eshi waan biraa immoo hin danda'u jettee sammuu kan keetitti himaatini. Akkamitti ati barri haarofti waan haaraa siif fidee dhufuu danda'a osoo ati hin danda'u jettee ofitti himuu baatte. Aslaali har'a bar yoo tana barteetteetini jechuudha. Kan kaleessa dabarsite yookaan miidhama horii kan kee sirra geessu miidhama hiriyoonni kan kee kufaatii kan kee kan sammuu kan keetu si tasaasofsiisee sa'aatii dargaggummaa irra jirtutti waan balleessanii yaadatteetiin of akkastu fa'a jira bari yoo tan deebisuu dandeetta sa'aatii san deebisuu dandeetta yeroo san deebisuu hin dandeettu. Gonkumaayyuu ishii maaliif cinqamtaree sa'aatii waan san itti cinqamteetiin hin jettu yoo qabaatteetiin hin jette ati ilmaayyuu yeroo qabdaayyuu jechuudha qabu. Kanaafuyyuu ammas kan darbe qofa osoo hin taane asuma teettee kanneen yaaddeetiin inni yoo tana bar hin boottaayyuu kan dhufu maaf naqunna kan darbes ani waan akkanaa dabarse jettee bootta. Dhufuu hin danda'u. Borus immoo jiraachuu hin dandeettu jechuudha. Guyyaan guyyaa caalu guyyaa kaminni guyyaan guyyaa caalu guyyaa har'aati. Sa'aatii an amma haasaa jiru tan guyyaan naaf caaltu yeroo ammaa tana jechuudha. Kanaafuu yeroo amma irra jirtu kana guyyaa har'a irra jirtu kana akkamitti akka itti fayyadamaa jirtu yoo kan beektu kan ta'u kataatu
borus jiraachuu dandeetta. Carraa ati argatte kana namoonni hin argatin baay'ee jira. Baay'eetu jira. Carraa argatte tanatti himmootuyyuu fayyadami kaa'ati jechuudha. Fayyadami. Kanaafuu iyyuu carraa boruu jiraachuu yoo argatte ati iddilii guddaa qabda. Maaliif jennaan namoota baay'eetu jira. Carraa boruu jiraachuu kan argatin jechuudha. Nuyi agarre malee bakkee jirta. Addunyaan garuu iyyuu guutuudha. Waan ta'eetiin jedheef jechuudha. Kan dhufuufi hin yaadan. Kan dhufuuf hin yaadin hadha bichaa dalagi. Hadha bichaa akkaataa yeroo kan keeti bilaanii kan kee baafadhu maal raawwachuu qabaadha jedhi namaaf hin jiraatini ofii kan keetiif jiraadhu jechuudha. Hin danda'u jettee sammuu kan kee of hin cinqin waa'ee namaa dhiisi waa'ee namaa hin dubbatin waa'ee hiriyaa keetis hin cinqin hiriyaa kan kee karaa kee irratti yoo hin deebise jette deebisi garuu badooma isaa barinni asii barinni sun barmucatti sun mucaasan hojii akkas taate barmucaan kun mucaasan hojii akkana ta'eef ni jedhee jettee ni sa'aatii asabdu kan ta'u kan qabdu kan ta'u gataatu ati yeroo sirraa hafeetu ni jira yeroo sirraa hafeetu ni jira ani yeroo baay'ee jireenya kan koo keessatti maaltu na seensisanti fakkaate silkii nama wajjin haasa'uu jalqabe osoo ani yaadate sa'aatii yeroo kun akkamitti deemee ani waan kana ganaa dalaguu hidhe jedhee sa'aatii yeroo qoba of nyaadhu fa'aatu jira jechuudha. Maaliif sa'aatii kana mara haasa'uu danda'e akkamitti yeroo kun marti yeroo tokko akkas jechuudha sa'aatii kenna kan gumnu wanta akkasii sanarratti jechuudha. Kanaafuu irraa of haa qoxxoomnu waa'ee namaa dubbachuu ibaliyyan bar akkasii jireenya mataa ofii qaba. Namni kamiyyuu jireenya mataa ofii qaba jechuudha. Haa jiraatu akka fedhatti as jireenya isaa jiraachuu hin dandeettu. Kanaafuu ofii kan keessatti waan dalagattu baay'ee qabda pilaanii baasuuf qabattu waa baay'eetu jira. Hin cinqamne waa'ee namaatti. Jireenya bareeda jiraatta gaafa san. Waa'ee kan kee si yaachisu an har'a maal dalaguu qabaadha jedhee karoora kan kee baasa jechuudha. Kan darbe isin cinqeen jiraadhu jireenya har'aa. Kana isiniin jedha walumaa qabatti maal jechuu barbaadeeti barri haarofti wanta haaraa nuu fiduu hin danda'u. Badoomnus gaaromnus tollus nu harka wanti jiru martuu jechuudha. Nu harka barri ni dhufa ni darba. Barri ni dhufa ni darba. Ila qidaameef sanbanni deebi'uu ni danda'u. Maaliif yeroo sun hin deebitu bar amma qidaamee fi sanbata tarte sani an osoo hin deebisa jedhee maqaa isiitu natti as dhufa malee sa'aatii san deebisuu gonkumaayyuu hin danda'u. Gonkumaayyuu. Kanaafuu waan darbatti hin cinqaminaa har'uma jiraadha. Isin jechuu barbaada. Barri haarofti homaa isinii fiduu hin danda'u. Waan haaraa kan uumu sammuu keessan waan haaraa yeroo maraa karoora keessan wantuma ta'e kamiyyuu itti gaafatamummaa kuftanis kaatanis ofii keessanii jechuudha. Kana beekuun isinitti dirqama nuttis dirqama jechuudha. Maaliif harkaan hanga dandeenyu hangam jiraanna homa takka hin jiraannu bara gabaadhuudha isheentu jechuudha. Kanaafuu hanga dandeenyuun waan dandeenyu haa dalaynu haa milkoofnu haa kaanu jechuudha. Nu imalee kan addunyaa kaasuu danda'u addunyaan nu kaasuu hin dandeettu jechuudha. Kunis ni haa galu yeroo maraayyuu yaadni keenya yaada gaarii haa ta'u. Namni waan facaafate haa mata. Nagaan naa tura.